Harka fuudhee Hordoftota alamtuu akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kootti galata waaqayyoo nageenya waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtan hundi keessanuu nagaa keessan akka ta'an abdiin qaba. Egaa haaraa kan taatan baga nagaadhaan dhuftanii akkasumas subscribe gochuudhaan maatii koonaaf taasisaniin jedhaa kan duraanis turtan baga nagaadhaan eegdanii. Na jajjabeessuudhaan kan afaana turtan hunduma keessan baay'ee isin galateeffadha. Guyyaadhaa immoo nyaata addaa tokko fideen jira. Egaa nyaanni kunis camir jedhama. Nyaanni kun egaa biyyoota Arabaa keessattuu naannoo Dubaay keessatti baay'ee beekamaadha. Kanaafuu nyaata kana hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan daakuudha. Daakuun kunis ani kubbii 3 qofan fayyadame jechuudha. San booda sukkaara baay'een fayyadamne maankaa 2. Akkasuma immoo kaameraa maankaa tokko jechuudha. Maankaa isa guddicha isa tokkoon fayyadame jechuudha. Egaa nyaanni kunis baay'ee salphaadha. Haaluma gabaabaadhaan kan hojjetamudha jechuudha. San booda immoo zayitiinis itti namma jechuudha. Kuni soogidda kana shaboodha jechuudha. Achi booda zayitii maankaa guddaa tokko itti naqa. Maankaa isa tokko jechuudha inni pilaastikii suni. Akkasuma milk powderii jechuudha. Aannan isa powderii kanas itti nannaqa. San booda nan bukeecha jechuudha. Jabeessin bukeechaa hin laanfisu jechuudha. Maaliifi booda fakkanaaf tolu jechuudha jabeessin bukeessa. Egaa haala kanaan hojjechuudhaan ganama irratti qursiif akkasuma immoo yeroo maksasii irratti kan nyaatamudha jechuudha. Ni jabeessina jechuudha. Maaliifi laafuun qabu jechuudha. Xiqqoona jalaa laafii yuwana jabeessuu qabdu jechuudha sirritti. Egaa haaluma salphaadhaan nyaati kun nyaata hojjetamudha jechuudha. Kanaafuu akka hojjettanii nyaattan abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa akkaataan itti hojjetamuun meeshaa nu barbaachisu jira jechuudha. Egaa haala kanaan bukaa'ee jira. Meeshaan nu barbaachisu isa kana jechuudha. Meeshaan kun nu barbaachisa. Maaliifi isa kanarratti kan bilchaatu jechuudha. Egaa isa kanarratti kan inni bilchaatu maal goona amma lixii xiqqeessinee qunxurree ni rigna. Maaliifi haphisnee rigna jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaan ni rigna jechuudha. Haala kanaan rignee meeshaa kanarra gubbaa isaatirra geenye gubbaa isaarra yoo keenye jara jalaa isaatiin ni bilchaata jechuudha. Egaa inni kun barbaachisaadha. Isa kanarratti kan inni bilchaatu jechuudha. Amma inni kun jala keessa gubbaa isaarraa yeroo ga'e jala keessa isaa keenya keessa isaatiin immoo gubbaarraan bilcheessa jechuudha. Kanaafuu haala kana salphaadhumatti mana keenya keessatti hojjetachuu dandeenya jechuudha obboleewwan koo. Gubbaa isaa kanarra jechuudha hanqaaquu dibuu qabna jechuudha. Hanqaaquu walitti makineetiin gubbaa isaa dibna maaliifi akka inni bareeduuf gubbaa isaa akkasuma immoo wanti gubbaarratti dannu kun akka walitti qabatuuf jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo egaa viidiyoon kun akka isinitti tolee abdiin qabaa laayikii gochuudhaan akkasuma sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha.